Jirra jirtu hordoftoota qubee TV kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani beekanii takkalaatti jalqaba oduu biyya keessaan isinitti hima. Manni marii naannoo Sidaamaa yaa'ii ariifachiisaa gaggeessuu eegale. Manni marii naannoo Sidaamaa yaa'ii ariifachiisaa tokkoffaa bara hojii sadaffaa magaalaa Hawaasaatti gaggeessuu eegale. Manni marichaa yaa'icha guyyaa tokkoof kan gaggeessu yoo ta'u ajandaalee garaagaraa irratti kan mari'atu ta'uun ibsame. Pirezidaantiin naannichaa obbo Dastaa Leedaamoon muudama hooggantoota mana marichaaf ni dhiyeessuun eegama. Dabalataan mirga himatamuu dhaabuu dhiyaatu irratti mari'achuun murteen kan kennamu ta'uu tolu gabaase. Guyyaa kaleessaa badhaasni ogbarruu gaaddisaa hoteela intarnaashinaal Liliitti gaggeeffame. Sagantaa kana irratti keessumootaa fi miidiyaaleen hedduun argamani. Kitaabonni ogbarruu bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maxxanfaman keessa kitaabonni asoosama dheeraa, asoogaa fi walaloon filataman badhaafaman. Ogbarreessitoota afaan Oromoo dhiibbaa uuman 12 beekamtiin kenname. Badhaasni galma umurii guutuu yookiin Lifetime Achievement barreessaa Oromoo hangafa kan ta'e obbo Alamaayyoo Haayileef kenname. Gaazexeessitoota dhimma ogbarruu afaan Oromoo irratti guddoo hojjetan 4f beekamtiin kenname. Walumaa galatti badhaasni ogbarruu gaaddisaa kun akka Oromiyaatti qofatti osoo hin taane akka biyyaattiyyuu badhaasa guddaa ogbarruu waan ta'eef waggoota itti aananitti gosoota badhaasaa fi hawwattummaa isaa daran dabalee kan dhufu ta'a jedhame. Irreechi malkaa sirxii fi irreechi malkaa loomicaa qaallitti gallabuu guyyaa kaleessaa kabajaman. Irreechi malkaa sirxii godina Shawwa Kaabaa aanaa Jiddaatti bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, hawaasni aanaa Jiddaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti irreeffatame. Irreechi malkaa sirxii barootaaf dhiibbaa sirnaatiin addaan citee ture erga hooggansa jijjiiramaatiin as immoo duudhaa isaa ganamaa eeggateen kabajamaa jiraachuu fi uummata hedduu hirmaachuu isaa hawaasni irreechicha irratti argaman himan. Akkasumas godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollottis guyyaadhuma kaleessaa irreecha malkaa loomicaa qaallitti gallabuu haala ho'aa ta'een kabajame. Irreechi waggaa dheeraaf addaan citee ture guyyaa kaleessaa bakka abbootiin gadaa, haadholiin siinqee fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti bifa ho'aa ta'een kabajame. Maddi waajjira kominikeeshinii magaalaa Dambidolloo arganne. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii hamma ammoo oduu biyya alaa arganne isinitti himna. Keeniyaan lammiileen Afrikaa viizaa malee bulchiinsa ishee akka seenan eeyyamuuf akka jirtu beeksifte. Keeniyaan lammiileen Afrikaa viizaa malee bulchiinsa ishee akka seenan eeyyamuuf ta'u pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon ibsan. Keeniyaan hariiroo daldala biyyoota ollaa waliin qabdu caalmaatti cimsuuf murtoo kanarra ga'u pirezidaantii Ruutoon ibsan. Biyyoota baha Afrikaa keessatti ulaagaan viizaa fi taarifaa haqamuu irraa kan ka'e daldalli haalaan dabaluu isaa eeran. Akkasumas haaluma yaa'ii gamtaa Afrikaatiin walii galameen naannawaa daldala bilisaa ardii Afrikaa hojiirra oolchuuf taarifni gumrukaa ardii Afrikaa hir'isuu akka qabus yaadachiisan. Haaluma kanaan bara faranjoota 2024 lammiileen Afrikaa gara Keeniyaatti imaluuf fedhii qaban hundaaf viizaan kan hin barbaachifne ta'uu himuun barruun Climate Change gabaase. Ministeerri muummee Israa'el lammiileen biyyattii waraana rakkisaa fi yeroo dheeraaf akka of qopheessan hubachiisan. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu lammiileen biyyattii waraana rakkisaa fi yeroo dheeraaf akka of qopheessan waamicha dhiyeessan. Benjaamin Netanyahu lolli hidhattoota Hamaas waliin gaggeessaa jiran tarkaanfii waraana boqonnaa lammaffaa eegaluu ifoomsan. Lammiileen Israa'el waraana dheeraa fi rakkisaa fuuldura jiruuf qophii barbaachuu akka taasisan hubachiisan. Waraanni Hamaas waliin gaggeeffamaa jiru waraana bilisummaa lammaffaa biyyattii ta'uu eeran. Waraanni Gaazaa sarxii waraana cimaa fi yeroo dheeraa ta'aa jedhan ibsa miidiyaaleef kennaniin. Erga lolichi eegalee haga ammaatti lubbuu lammiilee 800 olii darbuu ministeerri fayyaa Filisxeem ibsu RTNtu gabaase. Odeeffannoo ispoortiitiin ammoo Atileet Dheeressaa Galataa fiigicha maraatoonii Haayinaa Beejingitti gaggeeffame injifate. Atileet Dheeressaa Galataan fageenyicha sa'aatii 2 fi daqiiqaa 7 fi seekondii 41 xumuruun tokkoffaa yoo ba'u, Atileet Yihuuninya Adaanaan ammoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 7 fi seekondii 42 xumuruun lammaffaa ba'uun ibsame. Taphni darbii Maanchuriyaan olaantummaa Maanchister Siitiin xumurame. Taphoota Piriimeer Liigii Ingilaandi torbee 10ffaan taphni kilaboota masaanuu lamaan gidduutti gaggeeffame olaantummaa Maanchister Siitiin xumurame. Maanchister Siitiin gooliiwwan Haalaand galchee 2 fi Foodeen goolii 1 galcheen masaanuu isaa Maanchister Yuunaayitid goolii 3 fi 0 injifate. Kilaboonni lamaan haga ammaatti yeroo 191 wal morkachuun Maanchister Yuunaayitid yeroo 78, Siitiin yeroo 60 injifachuun yeroo 53 qixa bahan. Taphoota biroo kaleessa taphatameen Liverpool goolii 3 fi 0 Nottingham Forest yoo injifatu, Aston Villaan goolii 3 fi 1 Luton Town injifate. Evertonis goolii 1 fi 0 West Ham United injifate. Daawwattoota qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin hambee kan itti akkalaan ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufu gama kun nagaatti.